Hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo sagaleen kun jalqaba irratti isiniif mul'achuu dhabuus danda'a, isiniif mul'achuus danda'a. Mee har'a waa'ee haamistar irraa ilaalla. Haamistar maali? Haamistariin akkamitti argannaa? Haamistariin eessatti argannaa? Haamistariin akkamitti dalagnaa? Haamistarii yoo dalagne immoo maal irraa argachuu dandeenya? Haamistariin haala kamii walitti qabachuu dandeenya kan jedhu tokko tokko isaatti waliin haa ilaallu. Isii tana kileem godha. Guutuu waa'ee haamistar viidiyoo Harbor Miidiyaa Neetwoork jalatti kana boodas argachuu dandeessan jechuudha. Haamistariin fakkeenya yeroo amma taap godhutti iskiriinii kiyya 10 naa lakkaa'a, 10 naa baay'ata. 500 yoo taap godhu immoo meeqa ta'a jechuudha? 50 ta'a. 50 baay'isuu 10 500 yeroo takkatti taap godha. 7500 inni naa kenne immootiyyuu yeroodhuma gabaabaa keessatti taap godhee xumuradha jechuudha. Fakkeenya xumuree jira. Isii tana ni tuqnaa. Isii boosteettu tana yeroo tuqnu sa'aatiidhaan 7500 an qabu kana naa kenna jechuudha. Dhaynee fudhanna. Miliyoona 100 miliyoona 11 554 55 naannoo san qaba jechuudha. Akkamitti kana fiduu dandeette kan jedhuuf isii asitti profit per hour sa'aatiidhaan kaffalu kana 600 sa'aatiin naa kaffala. Akkamitti isii guddifachuu dandeette kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Jalqaba isii maaliin jettu kana tuqnaa. Kooyinii hanga qabnu, kooyinii hanga asii qabnu, kooyina 10,000 isaa qabaannu hanga asii qabnu isii maaliin jettu ni tuqnaa. Erga ishii tuqnee booda carraaleen akkanaa nuu dhufan jechuudha. Inni kun kaleessa eegalee sa'aatii 24 sa'aatii 4 naaf ammaana 24 miliyoona 5 isinii kenna. Gadi tuqxanii fudhattu jechuudha. Hayyee kan sa'aatiitti 602 sii kennu kun kooyinii kana isaa akkamitti fiduu dandeette kan jedhuu fi kooyinii walitti qabadhe kana deebiseetiin kennuudhaan jechuudha. Yookiin immoo as keessaa filadhee bituudhaan. Fakkeenya iddoo kana dhufee mee isii tana haa ilaalu. Meeqanaan jedha 2000 sa'aatiitti 1991 sii dabalaa 119 naa kenneera. Hayyee kenneefi jira jechuudha. Kenneefi jiraan lakkaa'ata haa xumuratu inni. Kan birallee mee asuma bira dhufee maarkeetti kan jedhu yookiin immoo kan itti aanu seena. Kan itti aanu yogguu seenullee kana baasuu danda'u. Meeqa yoo kenneef meeqa akka irraa argadhu jedhee inni ilaala. Fakkeenyas bira tuqee ilaala. 21 naa kenniiti 147 sa'aatiin si'a dabalu jedha nan baasu. Baay'ee qaaliidha gatiin isaa. Gara gadii kana dhufeetiin ilaalame. 600 fi 52 naa kenniiti 800 si'a dabalu jedha innis nan baasu. 199,800 kunis nan baasu. Kan itti aanu liigii seena, leegaal seena, leegaal kan jedhu yogguu seenu kan irra na baasu, kan irra wayyaa naa qabu laala. Fakkeenya inni kun 5,600 fudhadhee 255 si'a kennu naan jedha. Nan baasu. Garuu mee na baasa dhiyaa bitu'an. Kooyina 5,600 kennee fi sa'aatiin 200 ho'i akkanaa dabalu lakkoofsee jira jechuudha. Haaluma kanaan ispeeshaal kan jedhu jira. Gara xumuraa irratti ispeeshaal kan jedhu kana ni tuqna. Ishii tana tuqee ilaalame. 197 sii lakkaa'a 23 naa kenneedha. Nan baasu natti hafu. Kan irra wayyaa qabu barbaadaa jechuudha. Haaluma kanaan gadi deeme. Kan irra wayyaa qabu barbaada. Kunneen hunduu baay'ee qaaliidha. Inni dhumaa kunoo 33 naa kenni. 3,000 miliyoona 7 naa kenni. 3,700 sii dabalaa naan jedha. Innis nan baasu naaf hin taane jechuudha. Kanaaf akkam godhaan mallee carraa itti fufuun bareeduma. Gadi harkisee iddoo tanatti niiw kan jedhu kana. Niiw kan jedhu kana tuqee ilaala. Ispeeshaal keessa seennee niiw kan jedhu yoo tuqnu wanta haaraa yoo jiraate. Kuni amma meeqanaan jedhaa jira. 2,500 300 sii dabaleedha. Ayyee naa taate fudhadhee jira. Naa ta'ee jira. Kan birallee mee ispeeshaaluma kana keessa yoo jiraate ammallee niiw kana ni tuqna jechuudha. Niiw kan jedhu ni tuqna. 17,000 naa kenni 1,200 sii kennaa naan jedhe. Ayyee waliigalle kanaan barbaadu kanaami ammallee niiw kaard kan jedhu tuqeet deebi'ee miliyoona 1 naa kenni homaa siin kennu jedhaa hin barbaadu natti hafu. Kaard kan jedhutti deebi'ama. Kaard kan jedhutti yeroo deebi'u kun amma isa reefii achii tuqe san bira na fide jechuudha. 27 naa kenni
300 sii kenna jedha. Kanneen amma achii tuqee fide lamaan san barbaada jechuudha. 18,000 naa kenne 1,200 sii kenna kan jedhu kuni natti tolee jira. 18,000 fudhatu lakkaa'aa jira. Sakandii 12 eeginaan jedha irra deebitee bituudhaaf. Haaluma kanaan kan nutti tole tuqnee fudhanna jechuudha. Yoo isinitti tole haala kanaan isinillee bitadha. Amma sa'aatii irratti 600 kan yoo duraa naa guddisee ture san meeqa akka naa guddise waliin ilaalla jechuudha. Iddoo kana haa tuqnu. Sakandiin 22 xumuramtee jirti. Ammallee kan bitaa isuma kana jechuudha. 21 kennee fi 370 naa dabala. Sakandii 26 booda ammallee deebi'ee bitachuu danda'a jechuudha. Fakkeenya mee amma akkanuma gabaabsinaa ilaallu. Duratti 604 kan ture 608 jechuudha amma ilaala. Sa'aatitti kooyina 4,000 fi gara kooyina 5,000 dabaladhee jira jechuudha. Haa ta'uutii kooyinii dabale kun naan ga'u yoo jedhe sakandii tana yoo inni lakkaatee xumura eegee yookiin immoo kana keessa seenee kan kooyinii gaariidhaan gatii gaarii bitachuu danda'u itti dabalachuu danda'a jechuudha. Amma mee kooyina 610 galfadheetiin akkasitti walirraa haasofna jechuudha. Kun kooyina 610 sa'aatii takkatti argadha. Isa kana herreegaa hojjennu mee karaa salphaadhaan. Kooyina 600 fi 610 baay'isuu sa'aatii 24 guyyaa tokkotti kooyina miliyoona 14 fi 600 fi 40 argadha jechuudha. Hayyee erga hanga kana waliin ilaalle immoo kan itti aanu ceenee haa ilaallu. Kooyina 600 fi kooyina 10,000 kan argadhu kanan gara kooyina miliyoona 14 guyyatti kan argadhu jechuudha. Iddoo kana ni tuqna ammallee exchange keenya irratti deebinee jirra. Yoo as biratti kan walitti qabannee jiraate kun isii tana maal goona ammallee akkuma duraa sanitti taap godhuudhaan harka tokkoon harka lamaan harka sadiin quba afuriin quba shaniin haa ta'uuti taap godhuudhaan fudhanna jechuudha. Erga fudhannee booda ammallee maal goona karaa biraatti earn kan jedhu kana dhufnee tuqna. Earn kan jedhu kana hogguu tuqnu guyyatti nuu kenna jechuudha. Fakkeenya guyyatti hangam kenna guyyaa jalqabaa 1,500 isinii kenna guyyaa lammaffaa 1,000 akkasuma itti fufaa gaafa guyyaa 8 500 gaafa guyyaa 10 miliyoona 5 dabalata isinii kenna jechuudha. Eegaltanii gaafa guyyaa 8 hanga miliyoona 5 ni fudhattu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan iddoo kana seentanii earn kan jedhu seentanii isii jalqabaa kana tuqxanii kileem gootan yoo ta'e. Akkuma san isaan kanneen jooyin gootan gareewwan kanneen hundaan jooyin waan godhee fi gadi tuqxu jooyin isiniin jedha. Akkuma gadi tuqxanii jooyin gootu kooyina 5,000 ni fudhattu. Kanas ni tuqxu 5,000 25,000 nama sadii affeeruudhaan jechuudha. Haala kamiin nama affeeruu yoo barbaade akkamitti liinkii hamistar kana namaaf erguu danda'a. Namootaan affeerisan fayyadamsiisuu barbaada waan ta'eef akkamitti argadha. Akkuma san immoo iddoo kana tuqxanii baayinaansiidhaan wal qunnamsiistu. Baayinaans kan jedhuun akka wal qunnamsiisee afaan Ingiliffa godhee iddoo kanatti immoo choose exchange kan jedhu baayinaans kan jedhuun tuqe jechuudha. Kanaaf mee akkamitti nama affeerra kan jedhu haa ilaallu. As biratti friend kan jedhu kana tuqna. Friend isa jedhu kana jechuudha. Iddoo friend jedhu san erga tuqnee booda maal goona? Namootaan hanga barbaannee affeerraa jechuudha. Liinkii kana namootaan jaalannuuf namootaan barbaannuuf sheer goona. Yoo garee qabaattan garee telegiraamaa keessan irratti ta'uu danda'a, waatsaappii ta'uu danda'a, gareewwan garaagaraa gara yuutuubaatiinis feesbuukaan ta'uu danda'a. Ni maxxansitu. Ergas booda maal gootu nama kamiyyuu affeeruu ni dandeessu jechuudha. Hamistariin haala kanaan fayyadama dalagaa waan dalaydan san immoo walitti qabadhaa gaafa kooyinni isaa laawunchi yookiin immoo liist ta'eetiin gadhiifame kooyinii hanga qabdanii san ni gurgurattu jechuudha. Fakkeenya miliyoona 111 qaba kooyinaa. Kooyinni kun yeroo gadhiifamutti mee waliin haa ilaallu. Fakkeenya kooyinni anamma keessaa qabu akkasii kan guyyaan argadhu mootiyyuu kooyinaa miliyoona 14 fi kooyina 610 baay'isuu sa'aatii 24 baay'isuu mee kana booda guyyama 15 odoo ture miliyoona 219 qabaa. Kan amma achirraa qabu miliyoona 111 jechuudha. Kana yoo walitti hidhee miliyoona 330. Fakkeenya kooyiniin kun liist ta'ee gadhiifame. Isa kana mee 1,000 hiraa. 1,000 hirtanii odoo 0.3 iyyuu ofitti dabalee gadi of buuse kooyinii isin walitti qabdan kana gadi buuse inni immoo deebi'ee osoo gatiin isaa
gatiin doolaara isaa jechuudha 0.001 liist ta'e doolaara meeqa argadhe jechuudhaani doolaara 330 argadhe mee gatii amma onlaayinaan gurguramaa jiru naa baay'isnu gara qarshii 39,600 fi qarshii 85 argadhe jechuudha. Kanaaf wanni gootan guddaan irratti dalagaa xiyyeeffadhaati irratti dalagaa doolaara 300 ji'a tokkotti ji'a lamatti argachuu jechuun waan xiqqaa miti. Qarshii 40,000 ji'a tokko ji'a lama ji'a saditti argachuu jechuun hojjettoonni mindaadhaan hojjetan nuti innee qubaan taaptaap godhuun kan walitti qabannu kana hojjettoonni mindaadhaan waajjira garaagaraa haa qacaramanii waajjira dhuunfaa haa ta'uu suuqii ofii banatee haa ta'uu hojjetu qarshii 40,000 ji'aan yookiin immoo 30,000 ji'aan argachuuf 10,000 ji'aan argachuuf hangam akka cinqamu hojjetaan humnaa tokko aduu keessa guyyaa guutuu gubatee ijaarsa konistirakshinaa irra kan jiru aduu keessa guyyaa guutuu gubatee deemsa irratti xaadii irratti gubatee fuuran isaa bu'ee humni isaa dadhabee akkamitti akka galii argatu ni beekna. Kanaaf haamistariin haala salphaa kanaan haa dalaynu. Boonasiiwwan garaagaraa boonasiiwwan ajaa'ibaa hedduu qaba haamistar. Isaan kanneen illee sa'aatii barbaaddanitti keessan qunnamtanii dhuunfaanis isin tajaajiluu danda'a jechuudha. Kana qofaa miti Arboor Miidiyaa Neetwoork yuutuuba Arboor Miidiyaa Neetwoork jala seenuudhaan odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya oduuwwan haaraa viidiyoottan haaraa amma isinii maxxansa hedduutu jira. Viidiyoo waa'ee kiriiptoo kaaraansitii wal qabatee leenjiiwwan ijaarsa sammuu akkuma san immoo guddina waliigalaatti wal qabatee viidiyoottan gaggaarii hedduu as jala argattu. Viidiyoo Arboor Miidiyaa Neetwoork kana jala dhaqaa seenaa hordofaa. Yuutuubiin kun maal dalagaa? Yuutuubii kanarraa immoo maal argannaa kan jedhullee haaluma saniin yuutuubicha gadi cuqaasuudhaan yeeskooyinii kana hedduun kennan beeknu. Odeeffannoo hedduu haala kanarraa argachuu dandeessanii Arboor Miidiyaa Neetwoork akkuma san immoo chaanaalii teelegiraamaa qabna Arboor Inspire kan jedhu jechuudha. Akkuma san dabalataan immootu gama feesbuukaatiinis naqunnamuu dandeessu jechuudha. Gara laafoo kee kan jedhuun feesbuukarraanis naqunnamuu dandeessu. Profaayilli isaatiillee profaayila armaan gaditti argitan kana jechuudha. Arboor Miidiyaa Neetwoork kan jedhu ofirraa kan qabuu fi gara laafoo kee kan jedhudha maqaan isaa. Wanni isin rakkiseef waan isin dhibe kamuu gaafachuu dandeessu. Haaluma saniin immootu gama feesbuuka keenyaatiin jechuudha. Arboor Miidiyaa Neetwoork yookiin immoo gara laafoo kee isa jedhu kana tuquudhaan fooloo gochuu hin irraanfatinaa. Fooloo godhaa. Erga fooloo gootanii booda maatii ta'aa. Maatii erga taatanii booda nutti makamaa. Erga nutti makamtan